واي موتما واقعيو ناسا أما دبله mootummaan waaqayyo bara gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaatti lallabaa ture gooftaan Yesuus Kiristoos isa magaalaa jirus isa baadiyyaa jirus biyya ol ka'aa jirus isa naggaadee ta'es isa hiyyeessa ta'ettis mootummaa waaqayyo lallabeera akkamitti gaafattan akka namichi hubachuu danda'utti lallabee gooftaan Yesuus macaafni qulqulluun wangeela Maatiyoos Maariqoos Luqaas Yohaannis hunduma isaa keessatti ragaanuu ba'u akka namni hubachuu danda'utti mootummaa waaqayyo lallabeera amalli waaqayyo akkuma daa'ima keessan isin waan ulfaataa daa'imarra mataa kaa'uu hin dandeenye waan guddaa tokko dhagaa tokko itti fe'uu hin dandeenye waaqayyo akka nu galuutti mootummaa isaa nutti haasa'a kiristaanummaanis akka nu dandeenyutti nutti kenne malee akka nuti baannee garan tarree si'oolitti gad deebinuuf nutti hin kennamne yeroo tokko yaada biyya lafaaf yaada foonii gargaara mootummaa waaqayyo eenyutu galaa jedha macaafni qulqulluun eenyutu argata eenyu macaafni qulqulluutti argadhaa Yesuus jedha tokko argadhaa jedhaniitu of dhiphisu namoota tokko lallaba tokko gaafa dhageessanis tokko argadhaa gooftaa Yesuus kanaaf iyyuu nuun jiru jechuudha waldaa keessa dhaabannee jedhee abdii ofiitu gaafati mootummaa godhan tokko argadhaa jedhee eeyyee tokko chuun sida 99 dhiise warra safaarfatan warra sawaaqessan achitti dhiise tokko barbaada dhufe inni immoo sida andiraasha kana duwwaa miti jechuudha harka olii keessanii qabadhaati Yesuus jedhaa dabala si barbaacha dhufe ati nama keessaa jedha nama tokkodha jedhaa dabalaati haalleluuyaa mootummaan waaqayyoo dhiphaadha gaafa jedhamu shibooma tokkorraa eegee fardaa tokkorra deemne miti yookiin immoo kirriima tokkorra deemne miti mootummaan waaqayyoo dhiphaadha jechuun mee waaqayyootu nutti dhiphise miti Yesuus dhufeetu dhiphise miti nurraa achi bane keessa jiraadhaa jedhuu fide malee garuu cubbuutu warra cubbuu keessa jiraatantu warra gooftaa Yesuusitti amanneetti mootummaan waaqayyoo dhiphoote seera beenna warra jedhan amantaa biraa hordofna jedhan warra Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo ta'uu isaanii dhugeeffanneetti dhiphoote malee nuyi warra dhugeeffanneetti mootummaan waaqayyoo bal'aadha. harka balfadhe wantiidhaan raala raabaadaa nama sheekantaan isa gurra geetaa se eenyutu gala sen jedha mootummaan waaqayyoo sii bal'ateera macaafni qulqulluun nama siifan kennaa lafa siifan kennaa biyya siifan kennaa sin guddisa jedhee kee mootummaa waaqayyoo sitti nangeessu inni kan dhufeef iyyuu biddeen sii kennurra caalaa lafarratti si aangeessurra caalaa baatee bara baraan faarfachuu sii qopheesse Yesuus kanaaf mootummaa waaqayyoo nutti dhiphoo miti kiristaanummaan nutti dhagaa miti warra maqaa Yesuusitti amanneetti immoo dhiphoo danda'anii hin galan hin qaba afaanumaan yaa abbaa naan hin jedhina warri afaanumaan gooftaa waaqessan warra afaanumaan gooftaa dhugaa bahuun jireenyi isaanii Kiristoos keessan jirreetti dhiphaadha hin beekun jedhaadha ati garuu maqaa isaa waamanta waan ta'eef galmeenis si beeka gooftaan si beeka dhuga baatuun hundumtu si beeku gaafa tolbaatu ergamoonni kumaaf kitneetu harka beesiise mataan si jedhan madabale harka reebii galateeffadhu haalleluuyaa